seenan amantaan akkamitti akka dhalootarraa gara dhalootaatti daddarbaa dhufe kan ittiin hubannuu fi kan ittiin beeknu waan ta'eef jechaadha. Barumsa nuti sin barsiisnes ana እንኳን ነማሚቲ ኤርገማን ዋቀዮትሌ ሰሜራ ጋር አዱኛ ከነቲ ዱፌቶ ሆሲም በርሲሴ ተኤ ከነባረሚ አደከን በኤ ሃታኡ ክርስቲያኖ ተጀደመኒ ዋመመን ክርስቲያኖ ተጀቹ ማልጀቹዳ ከን ክርስቶስ ዱካዋን ከን ክርስቶስ ፈካተን ከን ክርስቶሲፍ ኦለን ጀቻ ለማቲ ዋቀጅ ኤጋ አመንታ ኦርቶዶክሲ ከን ጀደሙ ኩኒ ሞጋፍኒ ኩኒ ከን ከነሚ በራ ዲበሰዴፊ ዲግደሚሽን ረከነ ኬሰ ማልተ ጀቻዳ በከለመቲ አደበኤ Kuni amantaan inni dhugaa, amantaan inni qajeelaa, amantaan inni burqaa dhugaatirraa argamee jira. Sunichi immoo amantii namaati yookaan immoo ilaalcha namaati. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan miidiyaa kana kan hordoftan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan hundi keessan maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam turtanii akkam yoo nageessanii amiin maqaan uumaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara hanga baraatitti kan eebbifamee fi kan galatoome haa ta'u sababa fayyinaa keenya kan taate haati keenya dubaroo Maariyaam maqaan ishee uumamtoota Waaqayyoon uumee duratti kan eebbifamee fi kan galatoome nuuf haa ta'u akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa kana yeroo darbe waa'ee amantaa wajjin barachaa akkuma turre hin beekama. Har'ammoo kutaa itti aanu itti deemneessaadha. Innis immoo waa'ee amantaa ture. Har'ammoo amantaan akkamitti wal qoqqoodiinsa jalqabe yookaan immoo amantaan akkamitti adda babba'uu jalqabe kan jedhu kana waliin ilaalla. Waaqni abbootii keenya isaan darban Hafuura Qulqulluudhaan isaan gargaaraa iccitii dhokatee akka dubbatan kan isaan taasise. Har'as nu gidduutti argamee iccitii isaa isa gaarii nuuf ibsee akka waliin barannu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa barumsa keenyaaf ka'umsa akka nuuf ta'u Qolaasiyaas boqonnaa 2:7 irratti akka barattanitti amantaadhaan cimaa kan jedhu ta'a. Ka'umsa akka nuuf ta'u jechaadha. Akka barattanitti amantaadhaan cimaa. Egaa waa'ee amantaa hoggaa ilaallu amantaan maddi isaa yookaan immoo hundeen isaa Waaqayyoodha waliin jechaa turre yeroo darbe. Kanaaf amantiin hundeen isaa yookaan immoo maddi isaa Waaqayyoodha erga jenni Waaqayyoon madda amantiitii hoggaa jennu Waaqayyoon karaa adda addaatiin ofiisaa uumama isaatiif ibsaa ture. Bara kakuu moofaa keessatti yookaan immoo bara durii keessatti bara ergamtoota irraa jalqabee Waaqayyoon Waaqa ta'uu isaa uumaa ta'uu isaa mirkaneessuudhaan ergamoonni beekumsaa fi ifaan isaanitti mul'atee ture. Yeroo kana ergamoonni Waaqayyo isa ta'uu isaa hubataniitoo Waaqayyo waaqeffachuudhaan amantaa isaanii jalqabanii jiru. Bara booddee irrattis ilma namaatiif Waaqayyoon karaa adda addaatiin ibsamaa yookaan immoo ifa ba'aatoo inni uumaa yookaan immoo Waaqa hundaa ta'uusaa maal taasisee jira? Nuuf mirkaneessaa dhufee jira jechaadha. Keessattuu immoo kakuu moofaa keessatti kan akka Abrahaam faatiif Museedhaaf raajota adda addaa kan akka Isaayyaas faatiif Waaqayyoon haala adda addaatiin isaanitti mul'achaa ture. Abbaa keenya Abrahaam gaa ilaallu Abrahaamiif Waaqayyoon haala namaatiin fakkeenya namaatiin yookaan immoo nama sadii fakkaatee itti mul'atee jira. Kunis immoo tokkummaa fi sadummaasaa kan mul'isu yoo ta'u Waaqayyoon haala kanaan Abrahaamiif mul'ateetoo waadaa galeefii jira. Seera uumamaa boqonnaa 18 guutuusaa hoggaa ilaallu seenaa kana bal'inaan in arganna jechaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyoon Abrahaamiif haala kamiin itti mul'atee jira jechaadha. Nama fakkaateetoo itti mul'atee jira jechaadha. Abbaa keenya Museedhaaf illee hoggaa itti mul'atu gaara Siinaa irratti abiddaan yookaan immoo muka abidda keessa jiru yookaan immoo mukni abiddaan osoo hin gubatiin abiddi immoo muka sanaan osoo hin dhamin abbaan keenya Museen ilaalaa ture. Yeroo kana kuni maali jedheetoo itti siiqeetoo hubachuudhaaf hoggaa itti deemu Musee jedheetoo Waaqayyoon achi keessaa isa waamee ani Waaqa abbootii kee Waaqa Abrahaam Waaqa Isaaq Waaqa Yaaqoobii jedheetoo waaqummaa isaa itti mul'isee jira jechaadha. Isaan booda Waaqayyoon haala kanaan raajota ambiraatiif illee mul'achaa turee jira. Isaayyaasiif illee ergamoonni Waaqayyo qulqulluu jedhaniitoo
teessoo dheerarra taa'eetoo akka haala mootiitiin isa argee jira jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon akkuma qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara Ibraawenotaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti abbootii keenya isaan darbaniif karaa raajotaatiin karaa haala adda addaatiin isaanitti dubbachaa ture. Hamma immoo bara kana keessa yookaan immoo bara xumuraa kana keessa immoo ilma isaa isa tokkicha nuuf ergeetoo inni ofii isaatiif nutti dubbatee jira nuun jedha. Haaluma kanaan Waaqayyoon kakuu moofaa keessatti haala adda addaatiin ifa ba'aatoo yookaan immoo uumama isaatiif mul'achaa ture suni kakuu haaraa keessatti immoo foon namaa uffatee nama fakkaatee addunyaa kanarratti deddeebi'eetoo ilma namaatiif mul'atee jira. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti hoggaa dubbisnu duraan dursa jecha ture jechi sunis Waaqayyo dura ture jechi sunis Waaqayyo ture jechi sunis Waaqayyo dura ture jedhee lakkoofsa 14 irratti hoggaa geenyu immoo maal nuun jedha jechi suni nama ta'ee yookaan foon ta'ee nuun jedha. Maal jechuu isaati maatii Waaqayyo? Foon ta'ee jechuun isaa nama ta'ee akka namaatitti fakkaatee addunyaa kanarratti deddeebi'ee nuun jechuu isaati. Egaa kakuu haaraa keessatti Waaqayyoon nama ta'ee ani Waaqayyoodha nuun jedheetoo ofii isaa ifa baaseetoo nutti himee jira. Waaqayyoon ofii isaa nama ta'eetoo waggaa addunyaa kanarratti deddeebi'u immoo namoonni akka isa hordofanii fi amantaa inni kenne yookaan ajajni inni kenne akka eegan barsiisota kan ta'an duuka buutota 12 filateetoo addunyaa kanarratti isaan bobbaasee jira jechaadha. Maali gochuudhaaf? Amantaa kana akka babal'isan, amantaa kana dhufaatii isaa Waaqayyo dhugaan addunyaa kanarratti ifa ba'ee ilma namaatiif nageenya jaalalaa fi fayyina kennu isaa akka labsan jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon haala kanaan uumama isaatiif ifa ba'ee jira jedhaniitoo immoo duuka buutonni Kiristoos addunyaa kanaaf maqaa isaa, gocha isaa, arjummaa isaa fi waaqummaa isaa lallabanii jiru jechaadha maatii Waaqayyo. Haala kanaan addunyaa kanarratti hoggaa lallabuudhaaf bobba'an immoo daandiin isaanii daandii qoree hin qabne yookaan immoo daandii gufuu hin qabne hin taaneef maatii Waaqayyo. Sababni isaa barumsa isaan barsiisan jijjiiranii kan jalaa barsiisan. Akeekkachiisa isaan kennan jijjiiraniitu akeekkachiisa an biraa kan kennan. Barumsa madda dhugaatirraa yookaan immoo Waaqayyoorraa argame sana barumsa barsiisan sana jijjiiraniitu immoo namoonni yaada isaaniitiin yookaan immoo kalaqa laphee isaaniitiin namoonni barumsa isaanii jalaa jijjiiranii barsiisaa turan. Kanaaf qulqullichi Phaawulos maal jedheetoo dubbatee jira? Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 hanga 9tti hoggaa dubbistan maal jedha? Barumsa nuti sin barsiisnes ana inkaan namaa miti ergamaan Waaqayyootillee samiirraa gara addunyaa kanatti dhufeetoo hoo sin barsiisee ta'e kana baarrame adda kan ba'e haa ta'u jedheetoo akeekkachiisa cimaa kennee jira jechaadha. Akeekkachiisa cimaa kennee jira. Kanaaf maatii Waaqayyo amantaan hawaariyaatonni yookaan immoo duuka buutonni Kiristoos ergamoonni Kiristoos barsiisan sanaan ala barumsa adda ta'e manni kiristaanaa bara kamiyyuu keessatti akka barsiifamu hin barbaaddu. Akeekkachiisa maal jedhu qabdu waan ta'eef barumsa nuti barsiisne ala barumsa addaa kan sin barsiisu yoo jiraate maal haa ta'u? Adda kan ba'e haa ta'u, kana baarrame haa ta'u jedheetoo qulqullichi Phaawulos akeekkachiisa yookaan immoo barumsa dabarsiisana hin hordofti waan ta'eef jechaadha. Kanaaf bara qulqulloonni duuka buutonni Kiristoos bara turan sana keessatti obbolaawwan sobdoota kan jedhaman barumsa hawaariyaatotaa duuka bu'aniitoo barumsa sobaa kan barsiisaa turan waan jiraniif jechaadha. Obbolaawwan sobdoota kan jedhaman maqaan akkanaa kunillee kan moggaafameef hojjaa isaaniitirraa kan ka'edha. Hawaariyaatonni abbootiin keenya erga darbaniin booda bakka isaanii bu'aniitoo amantaa kana akka barsiisan hawaariyaatotaan kan muddaman yookaan immoo duuka buutota Kiristoosiin kan muddaman namoota baay'ee qulqulloota baay'eetu jiru maatii Waaqayyo. Qulqulloonni kunillee addunyaa kanarratti hoggaa barsiisan amantaa kanaaf of eeggannoo guddaa gochuudhaa fi barumsa dhugaa Kiristoos irraa yookaan immoo hawaariyaatota irraa argame sana irratti barumsa adda ta'e akka hin daballe namoota shakkitoota yookaan immoo kalaqa sammuu isaanii fidaniitu barumsa mana kiristaanaa keessatti gadi naquuf namoota barbaadan irraa eegumsa guddaa kan godhan abukaatoo mana kiristaanaa kan ta'an baay'eedha isaan.
baay'eedha. Amantaa kanaaf hanga du'aatitti foon isaanii leencaaf allaattiidhaaf hanga kennamutti qaamni isaanii abiddaaf albeedhaaf hamma kennamutti amantaa isaaniitiif dhiiga isaanii lolaasanii lafee isaanii caccabsaniitoo amanamtoota kan ta'an muddamanii jiru jechaadha. Abbootiin kun immoo mana kiristaanatiif yookaan immoo amantaa isaaniitiif maal kan ta'anidha? Wareegamtoota yookaan immoo abukaatoo kan ta'anidha. Abukaatoo kan ta'an hanga du'aatitti maatii Waaqayyo isaan kan amanaman amantaa isaaniitiif hanga du'aatitti. Amantaan kan barbaadu maalidha inni? Hanga du'aatitti amanamuudha maatii Waaqayyo. Hanga du'aatitti maal gochuu? Amanamu. Kanaaf nutis maatii Waaqayyo hanga du'aatitti amanamtoota taanee amantaa keenya jabeessinee qabannee jiraachuudhaaf maal gochuu qabna jechaadha? Ciccinee jiraachuu qabna yookaan cimnee jiraachuu qabna jechaadha. Kanaaf maatii Waaqayyo seenan amantaa dhugaa akka beeknu kan nu gargaaru keessaa inni tokkoffaa fi inni isa guddaadha. Kitaabni qulqulluun akkuma beekamu amantaa dhugaa yookaan immoo barumsa isa dhugaa qulqulloota hawaariyaatota yookaan immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa gara qulqulloota irraa immoo gara abbootii qulqulloota hawaariyaatotaan yookaan duukaa bu'ootaan muddamanitti kan darbe sana akka beeknu kan nu gargaarudha kitaabni qulqulluun. Inni lammaffaan garuu seenaadha maatii Waaqayyo. Seenan amantaan akkamitti akka dhalootarraa gara dhalootaatti daddarbaa dhufe kan ittiin hubannuu fi kan ittiin beeknu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf seenan qulqulloonni hawaariyaatonni yeroo jalqabaatiif Filiphos Qisaariyaa iddoo jedhamtutti kiristaanota jedhamanii akka waamaman kitaabni qulqulluun boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti akkana nuun jedheen nutti hima. Duukaa buutonni yookaan immoo barattoonni Kiristoos yeroo jalqabaatiif Anxookiyaatti maalii jedhamanii waamamanii? Kiristaanota jedhamanii waamamanii nuun jedha. Kiristaanota jedhamanii waamaman. Kiristaanota jechuun maal jechuudha? Kan Kiristoos duukaa bu'an, kan Kiristoos fakkaatan, kan Kiristoosiif oolan jechaadha maatii Waaqayyo. Kiristoosiif adda ba'uu keenya akkuma nutti agarsiisu kakuu haaraa kana keessatti abbootiin keenya amantaa isaanii cichaniitoo yookaan immoo cimsanii hoggaa jiraatan shakkitoonni adda addaa mana kiristaanaa keessatti ka'aniitoo yaada falaasafa mataa isaanii mana kiristaanaa keessatti galchuudhaaf hoggaa yaalan abbootiin yookaan immoo abukaatoon mana kiristaanaa kan ta'an abbootiin qulqulloonni maal godhanii jechaadha? Haayee barumsa isin barsiistan kana manni kiristaanaa kan barsiisaa turte miti. Barumsi kun barumsa addaati. Barumsi keessan barumsa hawaariyaatota irraa yookaan duukaa buutota Kiristoos irraa argame miti jedhaniitu falmanii warreen shakkitoota mana kiristaanaa keessaa baasuudhaan amantaa kana jabeessanii akka itti fuftu taasisanii jiru jecha. Hubadhaa maatii Waaqayyo. Mana kiristaanaa keessatti shakkitoonni ka'aniitu mana kiristaanaa diiguudhaaf barumsa kalaqa sammuu isaaniitiin jijjiiruudhaaf namoonni baay'een barbaadanii turan. Garuu isa kana Waaqayyoon waan hin eeyyamneef bara kana keessattis abbootii baay'ee ciccimoo ta'an abbootii beektota kan ta'an nuuf kaaseetoo amantaa keenya nuuf eegaa ture jechaadha. Fakkeenyaaf shakkaan yeroo jalqabaatiif Waaqayyo irratti shakkiinsa fide yookaan immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti barumsa kalaqa sammuu isaa barsiisaa ture Ariyoos nama jedhamudha. Ariyoos abbaa shakkitootaa jedhamee beekama. Sababni isaa isa dura shakkitoonni hin jiran jechaa miti. Garuu shakkummaa isaa isa ifa baaseetoo Yesuus Kiristoos waaqaa miti uumamaadha. Yesuus Kiristoos abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin wal qixaa miti jedheetoo kan barsiisaa turedha. Waaqa abbaa malee waaqni kan biraa hin jiru kan jedheetoo barsiisaa ture yoo ta'u abbootiin bara sana keessa kan turan Iskindiroos kan jedhaman kan akka qulqulluu Atnaatiyoos faan immoo maal godhanii jechaadha? Ay amantaan inni dhugaa abbootiin keenya hawaariyaatonni kan nu barsiisan inni waaqa ta'uu isaati. Waaqni ta'uu isaa immoo addunyaa kun osoo hin uumamin dura kan ture. Har'as kan jiraatu bara baraafis kan jiraatu. Akkuma qulqullichi Phaawulos ergaa isaa Ibraanota boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti Yesuus Kiristoos kaleessas har'as waaqa hin jijjiiramnedha jedheetu akkuma barsiise inni waaqa hin jijjiiramnedha. Nama ta'uu isaatiin wanta addaa hin finne
amala addaa hin finne amala tokkoon yookaan immoo waaqummaa abbaa fi afura qulqulluu wajjiniin adda kan hin baanedha jedhaniito abbootiin keenya amantaa isaaniitiif ragaa ba'aniito namticha Ariyoos jedhamu kana gubaa'ee Niiqiyaa yookaan immoo yaa'ii Niiqiyaa jedhamu irratti qopheessanii Ariyoos ka'eetoo mana kiristaanaa kan qoraa ture yookaan immoo yaa'iin kun kan raawwatame bara 325 abbootii 318 maatii Waaqayyo namtu irratti qopheessaniito Ariyoos kan jedhamu kana gorsanii barsiisanii hin deebi'u jedheetoo barumsa yaada isaatiin yookaan immoo barumsa inni kalaqe sana irratti maal ta'e jechaadha hin cime. Yeroo kana manni kiristaanaa itti fufuu qabdi waan ta'eef barumsa addaa mana kiristaanaa keessa seenee ummanni kiristaanotaa yaada addaatiin akka hin qoramne yookaan immoo akka hin fudhatamneef namticha Ariyoos jedhamu kana maal godhanii jechaadha mana kiristaanaa keessa adda baasanii jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya bara kamiyyuu waggaa shakkitoonni ka'an maal goote jechaadha duraan dursa hin gorsiti hin barsiisti barumsa isaanii shakkii isaaniitirraa deebi'an taanan mana kiristaanaa keessatti ilmummaa sillaasiidhaan akka itti fufan taasisti. Hin taane taanan sababa isaaniitiin manni kiristaanaa jeeqamuu hin qabdu waan ta'eef namoota sana maal goote jechaadha mana kiristaanaa keessaa adda baaste toota ariitii jechaadha. Kanaaf bara kana keessa Ariyoos ka'eetoo barumsa akkanaa fide. Isaan booda bara 381tti immoo namoonni Maqdooniyoosii fi Abuloonaariyoos kan jedhaman ka'aniitoo Hafuurri Qulqulluun abbaa fi ilmarraa kan ba'uudha abbaa fi ilma wajjiniin wal qixa miti jedheetoo barumsa addaa kan ta'e kan barsiisan ka'anii turan. Isaanis illee manni kiristaanaa gorsite barsiiste hin deebine deebi'uu didii isaaniitiin maal goote mana kiristaanaa keessa adda isaan baaste jechaadha. Isaan booda bara 431 irratti immoo namtichi Nisxiroos jedhamu ka'eetoo Yesuus Kiristoos amala lamaa fi qaama lama qaba jedheetoo nama ka'ee ture. Manni kiristaanatis immoo yeroo kana Nisxiroos kan jedhamu kuni ka'eetoo barumsa akkanaa waggaa barsiistu lakkii barumsa akkanaa isaa fidde Yesuus Kiristoos qaama lamarraa qaama tokko kan ta'e amala lamarraa amala tokko kan ta'e yoo ta'u tawaahidoo jedhameetoo kan beekamu yoo ta'u barumsa akkanaa isaa fidde jedhaniitoo mormani. Innis barumsa isaatirraa hin deebi'u jedhee haati Waaqayyo durbeen Maaramiinis haadha Waaqaa hin jedhamtu haadha namaa jedhamti malee jedheetu shakkii adda addaa feeti kaasee ture. Abbootiin manni kiristaanaa namtichi kun hin deebi'u waan jedheef mana kiristaanatirraa adda baasaniitoo gubaa'een kun gubaa'ee Efesoon jedhamee beekama. Gubaa'een inni lammaffaa gubaa'ee Qosxanxiniyaa jedhame yookaan immoo yaa'ii Qosxanxiniyaa jedhameet beekama. Gubaa'een inni sadaffaa immoo gubaa'ee Efesoon jedhama jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaafiyyuu yaa'iin Efesoonis ta'e yaa'iin Qosxanxiniyaa yaa'iin Niiqiyaatis maalidha jechaadha abbootiin keenya walitti qabamaniitu amantaa ishee dhugaa amantaa ishee Waaqayyoorraa argamte akka gara fuulduraatti itti fuftuuf cimsanii jabeessanii nuuf dhaabanii jechaadha. Barumsi hawaariyaatotaa yookaan immoo barumsi inni burqaa dhugaarraa dhufe suni akka hin boorofneef abbootiin keenya nuuf eeganii akka dhaloota dhufutti akka darbu nuuf taasisanii jiru jechaadha. Gubaa'een yookaan immoo yaa'iin inni ambiraa manni kiristaanaa keenya kan hin fudhanne gubaa'ee sarootaa yookaan immoo gubaa'ee maraattotaa kan jedhameetoo yaa'ii sarootaa yookaan immoo yaa'ii totaa jedhameetoo kan beekamu bara 451 irratti kan raawwatame mana kiristaanaa keessattis immoo seenaa addaa kan fidee dhufedha. Gubaa'een kun yaa'ii Keelqeedoon jedhamee beekama yookaan immoo yaa'ii sarootaa jedhameetoo beekama jechaadha. Maaliif akkana jedhamee yoo ta'e dubbii yookaan immoo barumsa Ariyoos barumsa Nisxiroosii fi barumsa Maqdooniyoos kan hordofaa turan abbootiin isaanii achi keessatti argamaniitu namoonni amantaa kiristaanaa keenya yookaan immoo barumsa kiristaanaa isa dhugaa akka hin hordofne abbaa keenya qulqullicha Diyoosqoroos kan jedhamu amantaan inni dhugaa amantaa abbootirraa darbedha jedheetu amantaa dhugaadhaaf hoggaa falmu maal godhanii gubaa'ee keechaa isa ari'aniitu isaan immoo barumsa isa
kan akka Ariyoos faa kan akka Nisxiroos faa barumsa daddarbaa ture sanaan Waaqayyo amala lamaa fi qaama lama qaba jedhaniitu barumsa hawaariyyoota irraa hin argamne maal godhani jechaadha barsiisuu jalqaban. Inni immoo abbootiin keenya isa kana nun barsiisne barumsi inni dhugaa amala tokkoo fi qaama tokkodha jedheetoo yoggaa amantaa dhugaadhaaf hoggaa ragaa ba'u maal godhani jechaadha namoonni sun mana isana keessa akka adda ba'u isa taasisanii akka rukkutamu taasisaniitoo areeda isaa irraa buqqisanii ilkaan isaallee keessaa buqqisaniitoo maal godhani jechaadha nama abbaa keenya qulqullicha Diyoosqoros gara biyya lallaba isaa biyya Gibxitti akka hin deebine isa taasisanii jechaadha. Yookaan immoo garaan biraatitti akka deemu taasisan. Yeroo kana qulqullichi Diyoosqoros maal jedhee areeda isaa isa buqqa'ee fi ilkaan isaa isa caccabee sana bakka tokkotti walitti qabee uummata Gibxiitiif kuni firii amantaa keenyadha. Amantaa keessanii cimaatu jiraadhaa jedhee amantaan dhugaa akka jiraatu taasisee jira. Bara kana keessatti egaa maatii Waaqayyo amantaan Kaatolikii amantaa Ortodoksiitirraa adda ba'eetoo kan dhufe jechaadha. Egaa amantaa Ortodoksii kan jedhamu kuni moggaafni kuni kan kenname bara 325 Ariyoos ka'eetoo barumsa hin taane hoggaa barsiisu manni amantaa keenya barumsa Ariyoos irraa manni keenya yookaan immoo daandiin keenya hubannoon keenya daandii sirriifaa daandii qajeeladha hoggaa jedhan jecha Ortodoksii jedhu kennaniifi jechaadha. Egaa maatii Waaqayyo amantaan jechi Ortodoksii jedhu kuni jecha lamarraa kan walitti qabamee dhufedha. Innis immoo Ortoo fi Doks kan jedhamudha. Ortoo jechuun daandii amantaa yookaan immoo ilaalcha kan ilaalu yoo ta'u Doks kan jedhu sun immoo Doks kan jedhu immoo sirrii qajeelaa fi dhugaa kan jedhu kan ilaallatudha. Kanaafiyyuu jecha kana lamaan hoggaa walitti finnu maal ta'a jechaadha yaada sirrii daandii sirrii amantaa sirrii yaada qajeelaa amantaa qajeelaa kan jedhu nuuf kenna jechaadha. Kanaafiyyuu jechi Ortodoksii jedhu kuni ibsa amantaa kiristaanaati jechaadha. Amantaan kiristaanaa kan ibsamtu daandii qajeelaa ta'uu ishee amantaa dhugaa ta'uu ishee amantaa Waaqayyo yookaan immoo burqaa isa dhugaarraa argamte ta'uu ishee kan ibsudha jechaadha maatii Waaqayyo kan ibsudha. Kanaaf manni amantaa keenya Ortodoksii jedhamteetu hoggaa beekamtu amantaan keenya kiristaanaa ibsamni isaa immoo Ortodoksiidha. Ibsamni isaa Ortodoksiidha hoggaa jennu maal jechuu keenya daandii qajeelaa daandii sirrii daandii dhugaa jechaadha. Amantaa dhugaa amantaa qajeelaa amantaa isa sirrii ta'e jechaadha maatii Waaqayyo. Isaan booda tawaahidoo kan jedhamu kun immoo bara 431 irratti Nisxiroos kan jedhamu kun ka'eetoo Waaqayyoon amala lamaa fi qaama lama qaba jedheetoo hoggaa dubbatu lakkii barumsa akkana hin qabnu barumsi keenya Waaqayyoon inni samiirraa gadi bu'eetoo foon namaa hoggaa uffatu qaama lamarraa qaama tokko ta'ee jira. Amala lamarraa immoo amala tokko ta'ee jira hoggaa jettu manni kiristaanaa tawaahidoo kan jedhu kana kenniteef jechaadha. Kanaafiyyuu Ortodoks tawaahidoo kan jedhamu kuni moggaafni kuni kan kenname bara 451 dura bara 325 fi bara 431 keessatti kenname jechaadha. Isaan booda maatii Waaqayyo amantaa kana keessaa yaada addaa yookaan immoo barumsa addaa kan qaban Kaatolikii kan jedhamu Fortoqeetoo ba'ee jechaadha amantaa Ortodoksiirra yookaan immoo amantaa kiristaanatirraa jechaadha. Isaanis kiristaanota jedhaniitu of waamu garuu barumsa isa dhugaa Kiristoos irraa maddee dhufe sana maal godhanii jiru jechaadha dhiisanii jiru jechaadha. Warri Kaatolikotaa barumsa isaanii keessatti amala lamaa fi qaama lama kan jedhu kan barsiisan waan ta'eef Hafuurri Qulqulluu abbaa fi ilma irraa ba'a kan jedhu shakkitoota bara 381 fi bara 431 irratti manni kiristaanaa abbootiin keenya mana kiristaanatirraa adda baasanii kan abaaran barumsa Nisxiroos fi barumsa Maqdooniyoos Awulonaariyoos kan jedhamu kan barsiisanidha jechaadha. Kanaafiyyuu isaanillee akka barumsa mana kiristaanaa yookaan immoo akka barumsa duukaa buutota Kiristoositti mana kiristaanaa yookaan immoo kiristaanumaarraa kan adda ba'anii kan fottoqanidha jechaadha. Kiristaanota jedhamaniitu waamamuu hin danda'anii jechaadha. Isaan booda maatii Waaqayyo amantaan haala kanaan bara kana keessa maal ta'e jechaadha bakka lamatti adda ba'e. Kuni
amantaan inni dhugaa, amantaan inni qajeelaa, amantaan inni burqaa dhugaatirraa argamee jira. Sunichi immoo amantii namaati yookaan immoo ilaalcha namaati. Ilaalcha namaatiin deemaniitoo namoonni maal godhanii jechaadha? Amantii mataa isaanii uummatanii jechaadha. Bara 451tti hubadhaa. Isaan booda bara 300 fi bara 1124 irratti immoo warri kaatolikotaa seenaa ambiraa fidanii jiru. Innis immoo maalidha inni? Amantaa isaaniit irratti yaada ambiraa dabalanii dhufani. Kunis immoo maal kan jedhudha? Afurri qulqulluu abbaa fi ilmarraa imba'aa yookaan barumsa addaa fidan. Yeroo kana ortodoksii bahaa jedhamaniitu warreen beekaman bara kana keessa yookaan immoo ortodoksii malakkaawayaan kan jedhaman adda ba'aniitoo isaan irraa fottoqanii ba'anii jiru. Isaa booda jaarraa 16ffaa keessa akkuma beekamu seenan kaatolikoota seenan pirootestaantotaa bara itti jalqabudha jechaadha. Barri kun pirootestaantotaa kan ta'e Maartin Luuter kan jedhamu jira. Innis immoo nama biyya Jarmanii kan ture yoo ta'u, amantaa isaa kan duraa amantaa kaatolikii kan hordofu nama turedha. Booddarratti garuu amantaa sana keessatti barumsa jiru wajjin waan walii galu dadhabeef achi keessaa ba'eetoo ani pirootestaantiidha jedheetoo fottoqsee ba'ee jira. Pirootestaantii jechaan mormaa jechaadha maatii Waaqayyo. Amantaa sana keessaa adda ba'eetoo oggaa ba'uu amantaan inni barsiisaa ture sun immoo amantaa adda ta'e dhayeessaadha. Akkuma dura barsiisaa turan yookaan immoo kaatolikii keessatti barsiisaa turan achi keessaa barumsi fudhatee jira. Akkasumas immoo barumsa inni itti dabalatee jira jechaadha. Barumsa kaatolikoota keessaa fudhatee maalidha inni tokkoffaan Yesuus Kiristoos qaama lama amala lama qaba kan jedhu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo yaada mataa isaatiin uummate immoo Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uutoo ammas bara kana keessattis nu araarsaa yaada jedhu kan qabudha. Jedhu yaadota keeyyattoota gara sara 98 kan ta'an barreessitoo ba'ee jira jechaadha mana kana keessa. Amantaan pirootestaantii erga jalqabameen booda amantaa kana keessatti maal ta'an amantiileen gara 60tti lakkaa'aman maal ta'ani jechaadha? Adda babba'aatoo yookaan immoo adda qoqqoodamaa dhufanii jiru jechaadha. Achuma pirootestaantii keessatti amantaan pheenxee kan jedhamu immoo jaarraa 20ffaa keessatti bara 1902tti maal ta'ee jira jechaadha? Hundeeffamee jira jechaadha. Innaa amantaa pirootestaantii keessatti maatii Waaqayyo haala kanaan namoonni wal qoqqoodinsaan walqoqqoodinsa baay'eedhaan adda babba'aniitu akka baay'atan kan isaan taasise sababoonni gurguddoon maalidha jenneetoo yoo ilaalle tokkoffaan dogmaa yookaan immoo barumsa dhaabbataa hin qaban. Barumsa dhaabbataa waan hin qabneef barumsi kun keenya kan jedhaniitu kan barsiisan hin qaban. Namni akka barbaadetti kitaaba qulqulluu dubbiseetu hubachuu hin danda'a jedhaniitu waan barsiisaniif anis akkanatti fakkaatetti dubbisee nan hubadha. Yaada mataa koo kan ta'een yookaan immoo amantii mataa koo kan ta'een maal gochuu hin danda'a jechaadha? Deemuu hin danda'a jechaadha akka barumsa isaaniitti jechaadha. Garuu manni kiristaanaa keenya dogmaa qabdi. Dogmaa qabdi jechuun maal jechuudha? Barumsa dhaabbataa qabdi jechaadha. Barumsi waa'ee Waaqayyootti irratti barsiistu barumsa dhaabbataadha. Barumsi waa'ee Kiristoos irratti barsiistu barumsa dhaabbataadha. Barumsi har'a barsiistu kan boros iftaanis amma dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa barsiistudha jechaadha. Amantaalee kan irratti kan hubannu garuu barumsa har'a barsiisan bororran deebi'an. Barumsa dhaabbataa hin qabanii jechaadha. Barumsa dhaabbataa waan hin qabneef akka fedhii isaaniitti maal godhu jechaadha? Amantaa mataa isaanii kan ta'e uummachaa deemuu jechaadha. Sababa kanarraa kan ka'e amantaan akkanatti qoqqoodamaa dhufee jira. Maatii Waaqayyo sababoonni gurguddoon amantaan akkanatti akka baay'atu kan taasisan shakkitoota. Shakkitoonni immoo akka kan isaan taasise maalidha jenneetoo yoo ilaallu ilaalcha mataa isaaniitiin amantaa hiikuudhaan yookaan immoo ilaalcha mataa isaaniitiin amantaa yookaan immoo fedhii amantaa akka ilaalcha mataa isaaniitiin hiikuudhaaf yaaduu isaaniitirraa kan ka'edha. Amantaan immoo akka ilaalcha namaatitti osoo hin taane akka ifa ba'umsa Waaqayyoo fi akka barumsa duuka buutootaatitti
hubatama malee akka ilaalcha ofiitti miti amantaan kan hubatamu. Karaa biraatiin shakkitoonni kuni gorsa abbootiin keenya isaaniif dabarsanii fi barumsa abbootiin keenya isaaniif dabarsan fudhachuu dhiisuu isaaniitii fi kalaqa sammuu isaanii yookaan immoo barumsi inni barsiisan dhugaadha jedhanii too hubachuu isaaniitiin. Qulqullichi ogeessi Solomoon ati hubannoo mataa keetiin qofa hin hirkatin yookaan immoo hubannoo mataa keetiin qofa hirkattee hin jiraatinii jedha. Sababni isaa hubannoo mataa keenya qofti maal nu godha waan ta'eef nu koffisa nu gufachiisa waan ta'eef shakkitoonni baay'een illee kan gufatan mana kiristaanaa keessaa kan ba'an sababa kanaan hubannoo mataa isaaniit irratti waan hirkataniifi. Hirkoon hubannoo mataa ofiit irratti hirkachuun rakkina akkanaat fidee dhufa jechaadha maatii Waaqayyo. Rakkina akkanaat fidee dhufa. Kanaafiyyuu namoonni kuni yookaan immoo shakkitoonni kuni barumsa kalaqa sammuu isaanii ta'een hoofamaniitoo namoonni baay'een illee akka badaniif sababa ta'anii jiru jechaadha. Sababa ta'anii jiru. Kanaaf shakkitoonni kuni akkamitti ka'anii waggaa jennu yaada isaaniitirraa kan ka'an yoo ta'u yaada isaaniitirraa immoo akka deebi'an waggaa gorfaman gorsa fudhachuu dhabuu isaaniitiin irraa kan ka'edha jechaadha. Kun immoo of tuulummaadha maatii Waaqayyo. Of tuulummaadhaan seexanni ittiin fayyadamne yookaan immoo of tuulummaadhaan seexanni kabaja hin arganne kabaja isaatirraa maal ta'e jechaadha gara du'aatitti gadi bu'ee jira. Shakkitoonni kunillee of tuulummaa isaaniitiin isaanis badanii of tuulummaa isaaniitiin isaanis badanii namoonni baay'een illee akka badan maal ta'anii jiru jechaadha sababa ta'anii jiru jechaadha. Kanaafiyyuu shakkitoonni kuni mootummoota barasan turan wajjiniin illee tokkummaa qabu waan ta'aniif deeggarsa mootummaalee kan qaban waan tureef amantaan biraa akka uumamuu fi shakkitoonni kuni barumsa isaanii akka babal'isan ta'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu amantaan kiristaanaa bara duriitirraa kaastee hamma bara kanaatitti barumsi ishiin barsiisaa jirtu barumsa dhaabbataa fi barumsa tokkodha. Innis immoo Iyyasuus Kiristoos Waaqadha, ilma Waaqayyoodha jedhameetu kitaaba qulqulluu Maatewos boqonnaa 16 irratti akkuma nutti himame Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo kan ta'e Waaqayyoodha jenneetu maal taana jechaadha ragaa baanaa jechaadha. Amantaa keenya yookaan immoo barumsa Waaqayyoo irraa argame sana akka fedhii keenyatti jijjiirree ittiin jiraachuu osoo hin taane barumsa dhugaa Waaqayyoo irraa argame sanaan yookaan immoo madda Waaqayyoo irraa argame sanaan akka jiraannu Waaqni abbootii keenya hunda keenya nu gargaaru. Waaqni abbootii keenya hanga ammaa kanatti kan nu barsiise maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galatoomee haa ta'u nagaan tura.